jawaate gootan siifi kimiyaan dawaa san baree dawaa sanirraa akka isaan baraaraman isaan godhee maallaqa sheetichaa kanneen jechuun lubbuu isaaniitis baraaree maallaqni yoggus bakka naa qaba ifillee baraaree waan si galtee faamtee waan sin jechuudhaatti. Ani arraan tana ati kaayyoon kiyyaa fi heerbuun tiyeen jirtu cabsee jirta dhagaa tokkoon shimbiroo lama jeessu deemta kana jechuun kiyyoon sin jeessu galee yoo faamuu makmaas oromoo walaaltees jawaadeedhaa fi kimiyaa gisee bakka takkatti waliin bitte anaas seefa booddee ani shaarar nagatta furmaatee qofa furmaatee dhiisii waan gisee hobbee furmaatee malas gooda san booda siif obboleettiin ta'e kaayyoon keeysan qabeenya gartee jawaadeetii fi kasiin duraarra wal dhabaa turan san wajjiin addaan qooddachuudhaaf kaayyoo kana kaayyeeffattanii mari'attanii itti qamaa bultanii itti mirqaanaa bultanii natti hin garbaatan keessattummaas gocha tokko dhababinsa isaanii kanaa fi gochatti aanu wanni ifa naa godhe waan kana hundaa'u wanni ifa naa godheen siin afaaniinuu jette akkaan godheen beeka jawaadee hoggaa jette beeyta inni kutuun dhabuu jechuusa irraa. Dhugaa inni kute isin kutuun waa yoona taate namni obboleessa kee jeese namni obboleessa kee jeese harka jiraate ni dhiisa ati dhiiftaa hosta. Wanti kun fakkaatu dhugaa jirtu mala fakkaatu. Amma seensi jiru jawaadeedhaa fi jawaadee ittiin dabree dandeettii qabanaa yookiin mi'aallee ittiin kan dabarsan taate jechuudha. Ati haalli obboleettiitii dhiigaatu kafalaa. Dhiigaa kafalaa waan ta'eef ani yeroo san yoo furmaata sirka nagahoo faayidaan qabdu obboleettiin jee qotte furmaateen harka maal goote furmaateen ati kaayyo ani bar nara gaabti gabaabtu naa siima dawaan gartee jawaadee ittiin akkas gootan san maallaqa xiyyi dawaan ittiin kimiyaa ittiin paawara ittiin argachaa turte maallaqa xiyyi maallee inni gartee ijoolleen caalaa ittiin nyaachaa turte maallaqa xiyyi dhageeffadhu sadarkaan itti gartee mana jijjiiraa nyaata biraa jijjiiraa itti ilaan gammaa itti as geessan san maallaqa xiyyi kasaaraa meeqaan irra deemu jira dhageeffadhu akkasitti garteemi kasaaraa ittiin kasaaru jira kasaaraa eegataati ani maallinni maallaqaas eegate maallaqaas dhabaatiin obboleettii dhabu jiru eegaan ta'e dhugaa jirtuun sammuu ta'eetiin gurra keetis siima qalbii takkaan dhageeffadhu ani maallaqa fuudheetiin sheeka bira dhaqee daruurii jechuudha gurra keetiin dhageeffadhu silaasii dubbattiin godhuu qaba ture ammoo guddaama keetti waa yaanni keekun badaa san ta'eef sitti himuu qaba keessaa bultu fuudheetiin sheeka bira dhaqee dhageeffadhu dawaa isin garte nagayaan jiraadha kophaati amma immoo maallaqaa dhabeen bilaashta obboleettii dhabu jira waan ta'eef. Siigala. Abarsaa mi'a waan takka haa. Siyaaftee tana booda. Dhagee. Abarsaa dhageessami. Ati immoo sheeka biraan dhaqee maal hin godhaa jechuudha. Hin dhageenya ne. Sheeka san bira dhaquu wasaaxaa meeqaarii jechuudha. Waan wasaaxaa meeqaarii jechuudha. Nuti gartee bika meeqa waqaalee bakka san dhaqee jechuudha. Namnummaan gartee namnummaan gartee bika san si geessee wanna si godhu jechuudha. Ergannoo gartee isaatu jechuudha. Bas maa bika meeqa si goosisee sanuma kan dukkanaa gartee fuudhee bika san gartee isaa wajjin wal qunnamsee jechuudha. Ilmummaan abbaa fedhee sii miti jechuudha. Bika san dhaquu hin danda'u jechuudha. Yoo maallaqni gartee maallaqa dubbate jechuudha. Ani maallaqa irra obboleettiseetii fi harkanii guyyaa deemaa jira jechuudha. Niin baasaa jechuudha. Dhaga'ee dhaga'ee irraa fudhu amma immoo ta'e hin joollammatin. Dawaan fuudhaa irraan jettee dubbate jechuudha. Dawaan bishaan lagaa gartee harka waraabdee irraan fuutee galchituu miti. Bishaanuu namni yaada haasawaaf qabdu. Nagaa fadhu. Narra bas. Yaanummaan gartee amma sitti himuu jiru kun bishaan lagaan seen jechuudha. Arda itti buqqee waraabdee arra fiddee arra qaamaa nama raariitu. Kanaa miti wanni isteeppii meeqa barbaaddi. Sheetitti bira dhaquus hin dandeessu. Na jiratti gurmooyitee akkuma gartee duraan deemtu obboleetti naabbaas. Kottaattee ijoollee kolkolee shaarraa qabdee kun isaan kanaatu maarree godhe isaan kanaa maarree godhettee ijoolleedhaa wajjin. Shaarra akkana turusu jirta akka gartee waan ati goggootisan duuti lameen akka gartee gurra sii dhuftuuf akka ani sarkaan jiraamu faajaa ijoollee wajjin shirni jettanii waliin naqamuudhaaf kanaan sassabu jirtaatti ilaan gayoom anna dhageeffatu takka tanii itti aansee siimummaas kanatti jechuudha. Ani gaafa kaanuu kimiyaa jechuudha isii jalaa deemti caalaa kana maal jettee akkasin godhu jiran maal jettee girri jettee gurbuma gartee irra dhaabbatee ijoollee isii akka qabatee. Ijoollee isii duratti isee dabu jiru kana jechuun nama diinaatti wajjin. Ani dawaa bakka sheekaa san maallaqa waan hin qabuuf isii yuunaa sosochoos jira bakka sasitti jechuun caalaa akkasitti jajjiimtuu garsiiseera. Qabee bakka sheeka bira dhaqee jajjiimtuu garsiisee bakka sanitti isiin adabdeen adabamee fi kaafadhee obboleettii kanaas ganaa itti deebi'u kalaas jeeni dhiifama godhee fi
Aangoo sii kannee fi biraa bee. Kanarra yaate qabda. Lalama tasgabbaa'ii wanta Waa takka waan tasgabbaa'uun qabu. tasgabbaa'ii. Sammuun tiyya sa'aa 24 Amma- Kimiyaa bira Wanni na siin jiru waan siin jiru dhaggeeffadhu mata afaan bu'i gurra banadhu. Amma ati Laal na dhaggeeffadhu abti. Ani gurra waan takkaa yeroo takka illattuu siin qabu. Ani sa'aa 24 takkaa shilim jeembeeyo. Ammishii obboleettiin jecha keessaa gabbaa'uu isii na agarsiisuudhaan haaja malee duraaniifuun baan kan gartee nama san qabattee waliin viidiyoo mammaru jiru san gartee ijoollee shaaraatiin sobu jiru san mi'aaf abdii irra na baasaa jeessa eegu jira malee ammaaf ammoo osoo kan dhugdee dawaame kan nama baafte waa'ee takka siin dhaga'u anammaan tanaawu sibiraan kee deema hin barbaadu abdii. meelaan saayita habarta. Kalaas fixadheen anammoo bobbaan tiyya sheekarra tasgabbaa'ii gattaa'e mee sheekaan fannaa si gattaa'e mati. Naat kabajoo liqamnaan waliin buusin feenu. Mee gattaa'e naaf hin jemmee. Tasgabbaa'ee hin gattee intalti wal lubufti san gartee miti. Nee gattaa'e amma tasgabbaa'ee gattaa'e anamma waasimuu mee waasimuu ma anamma kattii baree hedduu na kaasii qabara waan ajaa'ibaa jechuudha. Meen ijoollu mataa hin gurra badi dhaggeeffadhu. An takkaas jalaa guran achi qabadheen beeku. Simaan dhaggeeffachaa jira. Jarri kun jara Garuu ammoo har'a si haa dhaggeeffadhu malee hojii bichaan arguu barbaada. hojiidhaan siin garsiisaa. Karaa tokko gartee sittiin karaa mul'isaa. qal'ishee tokko hanga gartee uraan ilmee tokko agarsiifte ni namana. Sittiin mul'isaa sittiin garsiisaa jechuudha. Yaada hojii keessaa waan furtuu qabda waan sitti gabbeessaa. Ani immoo jara kana jara deemaa jira gartee. Dawaan tiyyatuun dalaguu waan isin beektuun jarri kun sodaatanii jechuudha. Gurbaadhaas akkatti walaan dhabanii as baanii akka dubbata dhabanii deemaa jira siin jira jechuudha. Taaka jimma. Sararraa ammas maammee qofaatu jechuudha bikka sana keessa lib gora jechuudha. Ammaammee jiraan dalagaa jira. Maammeen na qabu deemu jiraachuu Eeggannoo si qabuudha. Jettee jirti ijoolleen teessuma maallaqa fudhatee Eeggannoo godhaniiti dhagahime eeggannoo godhataniiti yoo agartee barbaadan maammee ergatanii maammeen suuqa keessa liluu jechuudha. Maammee gaafa meeqaan irra dhaabbadhee arkee jira bikki deemuu arganii jira jechuudha. Nuti immoo furmaana isaa jirta jechuusi maammeen. Furmaanni dhageessaa indi ammaa indi bisaan haraan maalii qabame se'i waan na godhanii beektaami maammee qabneetuma akka gartee shunkurtaatti gartee ati teessee elmitee jechuudha. Bikka isaan jiran akkanatti ilaalu wallaahi kophee malee bakka isaan dhugeessa. Antanan fudhu abdi kabara faadii goggogaa banaa kanaan nan sobiin kun hundi kabara faadiidhaan dhaggeeffadhu waan isin jiru gubbaan kagartee yeroo itti afura mana harkannee qabuudhaaf yeroo mara itti buune ijoolleen namoota kashaarra deemu nama aboonenne taampeelaa wanta maxxansinee qaba nama akkana nannee mana tara meeqatu jalaa qayyaraa jira mucaan ati maammee kana eessattuu jaala garteeti liqii isaatu shifgaa isaatu jechuudha osoo naannoo rakkinas waliin jira anilleen bakka dalagaa sana osoo hin jiraadde arra viidiyoo irraan teesseeti viidiyoo waraabdee na argitee laalu kun akkattiin dalagu jira abbileetti deemaa jira naan jedhe arra qaamaanis hojii deemu jira akkamiin ati argitee na arguu dadhabe akkanumatti kalloo holaa jiituu fuuldura na hawwatu Dhagee barma bobbaan tiyyaafisee dhugaadhaa barma gargaramoo waliin galamane hara walla waan si galu abura. Dhagee isaami tasgabbooytee amma narraa fudhu. Maammee arkeetiin jira san jira dalagaatiin jira sin jira arkeetiin jira bikkanii deemuu. bakka maammee tanaan na sobini hatti biraan isaan si harka kaayetumaan isa qabnee isumaatu fuudhee achi nu geessa. Mana isaan jiran isaa beeka maammee dhibba. Amantaa amanuu baata. antara dhibbatu. Afarsaa. Taniin siin jiru dhagee isaami. Ani maammeen mana takkaa miilamaa sadii afuraa hijjeeru. Ani immoo mana takka fara dhiiggee lamaffaa agare. Deemi immoo bikka inni galu san harkitiin jechuudha. Wanni amma isa fursaa kanneen maali? Nuti kun amma bobbaa ta'edha. Waraana keenya bobbee jira. Kan dhalaaf dhiirtinis quba qabda. Weessi immoo qabaatan weessi sobee sobuu jira. Ammoo wanni amma gartee harkatti immoo fursaa isaaf kanneen maali? Maammee qabuu wallaallee fedhu. Jira kotti irraa jira. Inni kun gartee ifa abdatee jechuudha. Akka gartee woowuu nan godhan jee baroodee haa bikka sanatti ifirraanfatu. Jeetiin isa kana fursaa bakka kana kanneefi maammeen bikka san galaa jira jechuudha. Ammoo inni annamaan jala godhee jechuudha. Nama gartee inni hin beeyne ha gartee akka saa'ibatti isa wajjin gartee taa'ee gartee ha baratumu sanii jala godhee namni san guyyaa halee xeengaddaa sin jechuudha. Wajjin jiranii maammee an qabu si wallaan. Garuu sanarratti gartee tunu gartee ati kasi qoobsuu baattu ate guyyaan gartee maammee sega kaaye. Edaa abdi wanni kun ati gaawama dhugaatti naan jettee jetteetu amanuuf teessa. Farsa akkasitti jechuudha. Anamma waan hin gartee ganama manaa ba'e kaayyoo waliin teenyee gartee karoorfannee itti manaa baane jechuudha. Ansan tarmaanii deemaa jira jechuudha. Ati immoo kan gartee
karra biraa gartee summa kanaawu qalaba biraa gartee sirri xalabadhee gartee waan biraa sana qoodee mutu kotti haasawaa jirte jechuudha. Waan amanuun hin qabne. Osoo waan amanuun qabaadde sa sinin joo qabatamaa waan takka kun habartaa waan xiqqishoon takka tana hafte tana osoo naan jette dhugaa isaanii bishaan dirqiidhaan illee ture dhugee galgilisa. Mee waan takka tana hanga. Dhageessara ani ma kaayyoon tiitan gartee gaafattoo qabannee wajjin itti baanee jechuudha. Wanni walii gala erguun ta'e kunis kan hafte. Illaa tanallee waa gadi lakkifne yoo. Garta ni gartaan. Edaa sanaan dhaabbattee akkasiin na goggootee na qabdu. Inni waan takka illee gadi lakkifne. Amma dhugumaa laanuu maammee qabu kunis dhugumaa jechuudha. Ni namane. Maammee qabuudha. Bara maammee baran akka inni famanee gartee nan daanjee inni kun gartee haa jiraatu haa turu ife raanfatee haa jiraatu jeetiin isa bara fursaa hannee fin sin jedhe. Kalaas yoo qabadhu. Ani maammee. Kana taate. Maammee. Dhaamsi tokkoon sii qaba. Wanni itti kalata si jala galu jirtu. Mindaan si kan nu jiru. Ijoollee mindaa maarraa irreefta. Ijoollee mindaa gayaa kanniif. Dhuga bantaa. Mindaa gayaa kanniif ijoollee maallaqa. Ijoolleen maallaqa hin irranne dhageessaa. Sareen dhageessaa. Sareen yoo nyaatte mana dheedu jedhu. Beektaa. Uuftee ijoolleen akka xarbiin jennee suusuudhaan itti kannaa jechuudha. Itti kun baay'ee guddaa baafnee quba qabda. Jawaa jireenya kasaate. Awanni isin jiru dhageessaa. Gocha silaa gartee ol baafnee gartee asirratti hin dubbanne hunda jechuudha. Natti waccee na dubbisiifte jechuudha. Asirratti waan waccuu miti waan lubbuudhaa. Dhageessaa. Waan qaqqabanii dubbatanii. Na dhageeboo. Asirratti ol baasee dubbachuu hin fedhe jechuudha. Waa'ee sila gartee amma dubbii sila maammee sana jechuudha. Amma ol dubbatee asirratti gartee amma dubbachuu hin fedhe jechuudha. Ammoo guyyaadhaas. Tanaaf dhiifama ati siituu waan kana qabattee maal isaan akkana naan jechuun dhageessaa. Sa'aa fi sekondii osoo eeggate duratti jechuudha. Tamaammee jinnii fi minaan mintoos narra fe'isee taa'uuf jechuudha. Waan hundaan dubbachise na. Dhimmaan sila asirratti ol baasee dubbannee hundaan dubbachise. Laa tasaniima jalofsii kana dubbisiisa tanallee lubbuudha ammas akka waan bira taanee lubbu silaa gartee qaqqabbii qaadaa dur taate naga kanaafillee humaan ja'in amma immoo waan afaaniin jechaa jirtu tana gochaan na agarsiisi dhiifama. Abdisii miti abbaa fedhee beekaa horii miti bineensa gaaraa beeka waan ta'eef garuu gochaa hunda nan dubbachiisan irratti obsi. Amma if jala buutee jirta. Daqiiqaa miti obsi bakka irraa taa'e. Ni dhageessa. Waan gartee asirratti dubbachuu hin feene tiu jira miidiyaa kanarratti. Dhageessa. Waan gartee achi duuba mari'annoo jira waan ta'e jechuudha. Dhageessaa miti. Sanarratti waa hunda na asirratti. Ana hadaffii nuti hadafnu kana hordoftoonni viidiyoo biraan haagaanii haa saddamanii dafanii biraa galan jechuun viidiyoo waraabanii. Wanni kana. Anumaan kun waan silaa godhuu qabu tani kaameraa duba godhuun fadhaa dhageessee jechaan jira dubbatu. Sawwaan bareeddoo dubbatti waan namni hojjetu hojjetan. Namni duubatti waan hojjetu asirratti miidiyaa kanatti waa hunda nu dubbachiisin. Achi duubatti teenyee waliin mari'annee waan bareedu jira.